naanna'uun koinirraa afeeraa jechuun komii isaanii kaasaa turan muuxannoo nan qaba jechuun irra deddeebiin kakaasaniif isin koinirraa guutummaan guututti namnee jettan fuulduraaf yoo koinii keessan irratti rakkoon argame adeemsi keessan dhiifama gaafachuu ta'a mootti fufa yoo dhugaa immoo akkuma isin maxxansitanii fi koiniin walqixa ta'e deebii isin uummataaf qabdan uummata ni abaartu moo ni eebbiftu ka jedhus gaaffii keenya itti aanudha. بايزوي خيّ قفو سنتين أنا ما أنا خيّتي وام أنا هذا مناتي أصلي مخرّت سيني ما ليني قدان دكتور أصلي برسين خيّ قفو أفسنتين خمنا أصلي سيني لايف رتي هذا مالك أمة مسكينة سبا أورمو خاين أكملي جالد خاين هريبة دبيف خاني جنا ما قلقلا بويف راك أرشيتك استيل جشو وان بانكي مراتي سو وان حوالا مراتي وان حوالا مراتي في وان كاشابي مراتي وان مراتي يو سنتي فيني ونكو وان حاتمي متي وان مراتي يو دفي أصلي برايس أنا برايس كرشين تك لغا فتشنا أكا برباجساتي كرشين تك يوتي والله وبالله أسرتنا أكا إفلا لا يفرتين إفات جيسان إفسو ما إفا ما هم قافدون من دواو ما لكم أمتا سبخ يان يون ياديمو والله لا يفي خنرتي فوق إفات جيسان والله ناقا بدو تنتن تانا ماري بوانكا بجان نقا بدي سيما إفنا جيسا والله لازم تانا ناقا بدو أتي أورمو خيامو بو أورمو مسكينة يامو تاين وانين كابو منا مدام قافن دلو خيسا باسي كيشا خيا خنوف مو والله كرشين تكبدي عن أسرتي لا يفي رتي نفا جيسان جيسي ناف ناقا بدا إزين ناقا بدا isin bakkoota barbaachisaa ta'e nagaa keessatti deebiin kenninaa jedhaa jirtu. Walitti dhufeenya isiniif Dooktor Aslii gidduu jiru hariiroo maatummaatu jira. Isaan bakka kabajaaf guyyaa galateeffannaa irratti agarsiisaa yoo barbaachisaa ta'e guyyaa sana malee gastii fedhe irratti hirmaadhu jettan. Isin aaddimaakii akka waliigaltee keessaniitti kanneen faallaa ta'an keessaa bakkoota barbaachisaa ta'e kabajaaf jaalalli jirutti karaa nagaan gaafatame bakka kamittuu qaamni nagaan yoo na gaafate deebinan deebisaa jettan. Isin hariiroo isin dooktoraa waliin qabdan kana keessatti kan wal faallesse Dooktor Asliin sirna galateeffannaa uummataa yeroo maallaqni uummata bira ga'ee uummataaf raabsame booda sirna galateeffannaa keessattan waa'ee kanaa dubbadhaa jedhan. Isaanis itti gastii eenyuyyuu ta'e seenee dubbachuu hin danda'u waa'ee maallaqaarraallee ibsa kamiyyuun kennuu jedhan. Isin garuu akka ibsitanitti namoonni karaa nagaaf jaalalaan nu gaafatan bakkoota barbaachisaa ta'etti nu waammannaan gastii seenee ibsuu danda'a jettan. Isiniif Dooktor Aslii gidduu garaagarummaa jiru kana furuuf karoora qabdu moo adeemsuma garaagarummaan deebii kennuuf itti deemaa jirtu? Yaa akkuma beekamutti namni hedduu waan Aslii fi anaaf Aslii na ergufaa anaaf Aslii waliin hojjennu faasaa akkuma argitanitti gartee yaadni keenya hundinuu wal addaa yaadni keenya asumatti gaafii keessattuu wal addaa nuti an akka kiyyatti nama na kabajuuf fi kabajaan na gaafateef gaafii fedhe deebisuun hin danda'a. Garuu karatti wal taanu akkuma Asliin jeetti gargaarsi uummataa bikkuma tokko seenee bikkuma hunda hin deemne egee ustaaz diiteela maallaqaa hanqanan baasee waan baasee hunda nu himaa nuti akkuma kaanitti gargaara ergineetuma hin dhiisnu maallaqa meeqaa uummataaf waa bitee hanqamitti dhaqee ustaaza keenyaatu nuti jennee soonte nuti isa amannaa hedduu jaalannaa waan amannuuf as finne diiteelallee isinii hima waan jeef gaafan fixee isinii dubbisa waan jeef isallee bifa galateeffannaa maaliif rakkoo hedduu arke gargaarsa uummataa kanarratti gizee meeqa hin jiru gargaarsa Oromoo irratti nama irratti ergite gizee meeqa ol fiddee gaffiduun inuma hin jiru akkana nuti garuu akka ijoollee xiqqootti ustaaza keenyallee dararree jirra achirraan kaabinee nama biyya keessa dararaa jirti isallee dhiifama gaafannee gargaarsa kanallee akka namni fedhutti ibsina akkuma siin jeetti jechi siin jee gaadha gargaarsa kanarratti ililliin takku mana kiyyatti hafee taanaan maallaqa guddaa tooraa 150 tooraalli qarshiin takka haqni uummataa maakii nyaatti taanaan uksun billaa addunyaa kanarra waan hin jiraadhuuf hin qabu because maallaqa hiyyeessaa nyaachuu jechuun du'a jechuu bar du'uun wayya malee jiraachuun wayyaan akka mataa keenyatti jechuudha. Sigalee miti because confidence fi waan hin qabuuf waan gargaarsa uummatatti hayyamu waan akkanaa godhuu miti nama uummataaf bara nama maallaqa irraa gargaarsaa gargaaruu irraa dubbachuu ture osoo hin ta'in nama rakkoo uummata irraa dubbachuu turedhaan nama rakkoo furmaata Oromoo irraa dubbachuu turedha. So kana isinii deebisnaa jechuun nuti confidence qabna. Asubano Doktor keenya sagantaan tumura ala tumura waan tumura way gabaasa tumura.
Jechi tokkichaan kun dhugaa nu qaba. Miidiyaan intarviiyuu namoota gochuu dhufe irrattis mirga isaan sarbitaaree nan xumuraa koo maal taate? Qaamota barbaadaman arganneerra carraa kanatti fayyadamni gabaasa goona uummataaf gaaffiin kana keessa deebi'ee jiraachuu mala gaaffiin deebi'uuf karoora qabu jiraachuu mala. Namatti toltaa itti fufi. Namatti toltaa itti fufi. Akkasi kunu. Kabajamtoota hordoftoota kee kaddaamius gade. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa wal'a'iinsa yaadaaf wal dhabdee torbanootaaf ture gidduutti furmaata kaa'uuf gareeleen socho'aa turan amma waraatti furmaanni hin argamne jechuu gabaasaa jiran. Yaadota gareelee lamman keessaa kennamaa jiruun gareelee uummata bakka buunee jedhan gareen kun immoo garee mormituuti jechuun kan maqaa isaanii kennaniif wal'a'iinsa yaadaaf birrii maallaqa uummataa jechuun walitti kaa'ame ammallee furmaata hin arganne jechuun eega yaada gaasanii intarviiwulee gosoota lamman irraa taasisaa jirra. Dr. Asiliin ibsa gabaabaa baasaniin qaamoliin na barbaadan kamuu na argachuu hin danda'anii jedhan waraqaa baasanii maxxansuu danda'u. Sheer irra godhaa jedhanii doktora xiqqeessuun dogoggoraa jechuun ibsa baasan uummata irraa kakaasaa jiran Dr. Asiliin eenyuyyuun caalanuu seera idilee addunyaa kan uummataan ni gaafatamu bakkoota barbaannetti ni dhiyeessina jechuun dhaaddachaa jiru. Gareelee lamman gidduutti wal dhabdee yaadaa mudataa jira. Dr. Asiliin ibsa xumuraa kennaniin guyyaa galateeffannaa irratti maallaqa uummataaf kooyinii herreegamu guutummaan guutuutti nan herreegaa jedhan. Isaan asitti qaamoleen barbaachisaa ta'an osoo karaan nan gaafatin dogoggora seenaa dalagaa jiran dhaabbachuu qabu jedhan. Eenyuufuu hin ajajamu eenyuun hin deemu jedhan anaa of ta'een deema. Mataa nama kamiif osoo hin taane qaamni kamuu olii ganna sossoosuu hin danda'u jedhan. Aadde Maakkiinis adeemsa kana kan himan yaada faallaa garaagaraa yoo kennan illee yaada tokko irratti tokkummaa qabu. Maallaqa uummataa nyaadheera taanaan osoo isin alaaltanuun lubbuu koo balleessaa jedhe. Maallaqa uummataa abaaboo tokko kanneen gaafa sanan galan keessaa kooyinii fi risiitiin maxxanfame yoo wal caalee maallaqa uummataa nyaadhe fuula miidiyaa hawaasaa fuulduratti karaa laayibii of saqqalaa jechuun yaada sii gabaasa keenyaaf kennite. Itti dabaluunis adeemsa fuulduraaf waa'ee maallaqaaf kooyinii herreeguu keessatti bakkoota karaa nagaan na barbaadan namoota karaa nagaa gasteenyuyyuu haa ta'u uummata bakka bu'anii socho'u taanaan karaa nagaan deebii barbaachisaa ta'e nan kennaa jetti. Yaadota garaagaraaf Dr. Asiliin ammallee nan qabinaa jechuun aangoo isaanii abbaa hirrummaa milkaneessaa jiru jechuun komentii jalaa yaadota kaa'aa ture guutummaan guututti fudhatama dhabsiisaa jiru. Qaamni kamuu eeyyamaa lala waamuun qabu. Waraqaa eeyyamaa yoo qabaate qofadha kanan hirmaadhuu jedhan kun garuu dheekkamsa uumaa jira jechuun kanneen komentii irraa yaada ibsataa jiran uummatoota keessaa tokko. Dr. Asiliin fuuldura maalitti deemu ka jedhu gabaasa taanuu walitti deebina. Kanneen gastii keessaa miidiyaan namoota lama irratti fuulleffatee mirga keenya dhiibaa jira jedhaniif yaadota dabarsinee kennina. Amma Aadde Maakkii zoom goonee yaadota uummataa dhaggeeffannaa jechuudha. Zoom godhi gaafiin uummataa of zoom godhi of guddisi. Uummannis dabarfachuu hin danda'ama. Yeah.